Shaampiyoonaan ispoortii aadaa godina Shawaa Bahaa magaalaa Adaamaatti gaggeeffamuu eegalee jira. Shaampiyoonaan ispoortii aadaa godina Shawaa Bahaa kun aanaalee godinichaa jala jiran 11 fi bulchiinsa magaalaa 2 hirmaachisuun gaggeeffamaa jira. Shaayii, Boobii, Saddeeqa Abbaa 12, Saddeeqa Abbaa 18, Wallaansoo, Korboo fi Korboo Walmakaa gosoota ispoortii aadaa shaampiyoonaa kanarratti gaggeeffamanidha. Korboo Walmakaan alatti saala lamaaninuu akka gaggeeffamus ibsameera. Dorgomtoonni shaampiyoonaa kanarratti hirmaatanis ispoortiin aadaa kun xiyyeeffannaan itti kennamee irratti hojjetamu akka qabu himu. Ani jalqaba irratti dorgomaa Korbooti akka aanaa kennatti Korboodha. Bakka gosoota adda addaatiin dhufne. Kanaaf immoo yeroo baay'ee ispoortiin aadaa kun yeroo duraanitti malee hedduun badee ture. Ammaaf immoo ispoortiin aadaa kun deebi'ee argamuu isaa baay'ee tokko natti tolee jira. Kanaaf immoo akka inni hin badnee fi jajjabeessinee yeroo hunda ispoortii aadaa keenya akka jajjabeessinee hojjennuun barbaada. Qophii baay'ee taasisaa turre. Tapha dura dorgommii baay'ee shaakallii baay'ee godhaa turre. Shaakallii sanarratti illee sirriitti shaakallee dhufneen jedhee yaada. Asitti illee taphannee waancaa akka finnu illee yaada. Taphni aadaa ispoortii baay'ee gaariidha. Akkanatti odootti fufee baay'ee gaariidha. Hooggantoonni keenya illee sirriitti nu hordofaa turanii baay'ee gaariidha. Itti gaafatamaan waajjira dargaggoo fi ispoortii godina Shawaa Bahaa obbo Addis Abbabaa dargaggoonni aadaa isaanii sirriitti beekanii akka barsiisaniif dorgommiin ispoortii aadaa qophaa'uun gahee olaanaa qabaa jedhan. Shaampiyoonaa akka godinichaatti gaggeeffamaa jiruunis dorgomtoota godinicha bakka bu'uu danda'an kan ittiin filatan ta'us ibsan. Kaayyoo guddaan isaa tokkoffaan ispoortoota aadaadhaan duudhaa keenyan dagaaganii godina keenya bakka bu'anii sadarkaa naannootis sadarkaa biyyoolessaatti injifachuu danda'an yookiin mo'achuu danda'an aanaalerraa calallee baasuudha. Kanaan ciraatti dargaggoonni keenya aadaa isaanii safuu isaanii beekaa akka guddatanii fi ispoortiin amma ittiin dorgoman kunis ispoortii aadaa uummata Oromoo calaqqisiisu bifa sanii kan qindaa'e waan ta'eef aanaan tokko aanaa biroorraa ispoortii aadaa qofa osoo hin taane aadaa isaanii walirraa baraa kan ittiin deemamudha. Kaayyoo isaa guddaan dorgomtoota injifachuu danda'an akka godina Shawaa Bahaatti uumnee baasuudha jechuudha. Ispoortii aadaa yeroo gara yerootti laafaa ture cimsuuf xiyyeeffannaan hojjetamaa jiras jedhan. Ispoortiin aadaa dhugaadha. Kanaan dura xiyyeeffannaan kennameef laafaa ture. Even yeroo dorgommiin gahe qofa nama walitti qabu ture. Bara kana garuu sadarkaa godinaatirraa eegalee hanga gandaatti gurmaa'insa jiruuf jalqaba irratti hojii hubannoo uumuu bal'inaan hojjenna jechuudha. Hooggansa sadarkaan jiraniif ogeeyyiidhaaf hubannoon bal'inaan sadarkaa godinaatti sadarkaa gandaatti gadi buunee kennaa turre. Isa kanaan xiyyeeffannaan guddaan itti kenname keessoo galata kan galchinu bulchaan godinaa dhimmicha xiyyeeffannaa guddaa itti kennanii halkanii guyyaa hordofaa kan turan nus akka hooggansaatti qabannee xiyyeeffannaa itti kennamee hordofaa kan turedha. Haa ta'uti garuu xiyyeeffannaa yeroo ammaa kan duraanitti wal bira qabnee olaallu baay'ee kan fooyya'e jijjiiramnis kan irratti mul'ata akkuma argitan kana qophaa'ummaan jiru kun kan mul'isu xiyyeeffannaan kenname sun fooyyee ta'uu kan agarsiisu ta'uu isaati. Bakka bu'aan bulchaa godinaa obbo Takkaalliin Taaddasaa ispoortiin walitti dhufeenya hawaasaa kan cimsu ta'uu dubbatu. Ispoortiin jaalalaa, ispoortiin gammachuudha kan jedhamu bifuma kanaan agarsiisaa jirtu waan ta'eef ammarraa jalqabee ispoortiin kun bifa kanaan banamee guyyaa as turtan hunda keessattuyyuu gammachuu amma agarsiistan kana, jaalala amma agarsiistan kana ispoortii san irratti agarsiistanii bifa bareedaadhaan xumurtanii galuu qabdu waan ta'eef dorgommiidha waan ta'eef dorgommii kanarratti hundumtuyyuu mo'achuuf deema waan ta'eef dirqama yeroo dorgommiin jiraatu qaamni mo'u jiraachuu qaba. Yeroo mo'amtan yeroo mo'atanis hundi keessanuu bifa wal jaalachuutiin bifa gammachuudhaan bifa wal deeggaruutiin bifa wal cinaa dhaabbachuutiin ispoortiin kun xumuramuu qaba waan ta'eef magaalaa Adaamaa keessa jirtanii magaalaa Adaamaa keessa jirtan kana keessatti yeroo ispoortii gaggeessitan yeroo hundumaayyuu kabaja uummataa qabdan, jaalala uummataa qabdan, gammachuu uummataa qabdan agarsiistanii xumuruu qabda. Waldorgommiin ispoortii aadaa kunis hanga muddee 29 bara 2017tti kan gaggeeffamu ta'a.